kallo yoo ilmaan guddifatanillee yommuu dhalatellee keeyyatanii kanaafuu kun kallo waan aadaa ulfu kulleen kunin immoo nadheen keeyyattu ijoollee dubartii ijoollee dubaraaf uwwoolee cufaafu ta'a kulleeni asirratti meeshaalee aadaa jiranii kun baasaa jedhanii waa qoraattiin baafatanii baasaa qoraattiin waraantu meeshaa kana keessaa fuudhanii kunin qalima nadheeniiti kun guulma nami waan borona beekunuun beeka kunin ijoollee haati dabballee tokko qabdu lamaa kan keeyyatti haati dabballee lamaallee afur keeyyatti akkasumaan deemti wanni kunin kulleen guulma kulleeni lammeela aannan itti elmatanii lammeela inni kun ammoo mukirra tolfama duri waan kanatti elmatanii amma kan meeshaalee ulfoo waan gaarii itti maal itti elmamu gaarii fayyadamuu dhiisanii loonumatti itti elmamu kagaalaa kanaan itti guddaadha kun kalooniiti kun qillee uwwoolee harka keeyyata waan aadaati qillee harka keeyyata kunin aba jedhama aba kan gadaamojjii keeyyata aba kan gadaamojjii keeyyata gadaamojjiin tunini yoo keeyyattuu akkaataa keeyyattuu hedduu qabdi aba kana nadheen bilbila lamaa sadiitti naqanii fi jira nadheen akka dansa dhiirirra wabuurte bilbila hedduutti rakki duubsulleen aadaa booranaa fi akkana tun aba jedhamti ciicoo mijuu tana anini ufi gara biraati bittaan fida ufillee odoodhullee danda'e inaan dhaqqabsiisuu garuu gar biraati fida gizee dubru fuudhan kan malee dubreerumsiifachuu hin danda'ani waan aadaati ulfoodha akkana ciicabbaa warraa jedhan kun muduunu bunaan nyaatanii kulleen qorii kun ammoo kallachi kun waan gadaamojjiin hidhattu saatii mata buufachuu fedhan gadaamojjii yoo gadawaan gadaa seentu kallachi kana addatti hidhatti wanni beekanii gadaamojjii jecha wanni beekanii kallachi kana addatti hidhatti isin kan addatti hidhatte gadaamojjii jedhanii ijoolleellee xixiqqoon durii gayyaane dhugaaf ijoollee gadaamojjii rooba nagaa nuguutti jedhanii guddadhu namaan jettee nan bir dabarte duuba kunneen akkana meeshaa akkasiiti kunin ammoo nyaata aadaati nyaata aadaa kennaati nyaata aadaa booranaa anshir jedhama kun anshira bulluk jedhama anshir jedhama afaan bulluk kunin ammoo elellaan affoo jedhama faay manaati uwwooleen faay kana mana irratti girgiddaatti hidhattee borootti hidhattee boroo irratti ciicoo gorfu waan qaban kan irra faayatanii faay manaati kun ammoo dibbee jedhanii kochee kee jira dhiirti jajjabduu kun alaqquu akka dibbetanitti qophaa'a wanni kunin kochee tan amma abbaan onnee qabdanii itti jajjabaadha ol kaa wanni kun akkanumaa waan qabatanii se'u waan guddoon qabatanii duuba waan qabataniin isatti beekaa naqaqqabatte bisaan harka qabdanii dhiyeessine waan harka qabdan isatti beekaa kun ammoo ciicooyidha jedhanii ciicoon hidhatunini kunini ciicooyidha jedhan ta ijoollee nyaachisa kanaan sooratti maan jennaani wanni cufti aadaa fi qabdi wanni kun ijoolleen nyaachisa kanaan sooratti kun kan ijoollee nyaachisaati kulleen ciicoo mijuuti ciicoo abbaa warraa jedhanii aanan isaa abbaa warraa malee namni dhibee dhuguu waan dandanatti hin fakkaatu kulleen gorfillee waan aanan itti naqatanii amma akka waan faay mimmiidhagaa kan dhiisee namni jarkeen addacha'ee baaqulii faan naqatanii aanan nam dura qammasan malee wanni kun aanan hin qammasiistu kunini waan ammaa kan akka qaldiilletti argamuu danda'uuniti marxa jedhama ani waa'ee waan kana kunuunsuuf baay'ee bu'aa bahii hedduu bahee jedhee marxa kan barbaada dukkan laggaa xaami deemee namatti hamadhee namni naaf fide marxaan kunini ijoolleen nyaachisaa marxa kana mormatti kan kennaa eegessattaa waa tonni kun
Agiti kan kumrikum sadif di bishanitin bitama kamale kali. Ammoo duuba yoo wanni kun hin jirre hin barbaadanii booranii baay'ee barbaada. Waan aadaa ka durii barbaachuuf dhiisananii marroonni ammaa kana waan cuf laalaffiseef malee wanni kun cuftu durii waan aadaati. Ammallee waan aadaati. Aadaa jajjabeessinuuti. Aadaa tan kunuunsuufan ammoo baay'ee dadhabee. Asii jaamtanii gaafii naatochuu keessaniif guddoo galatooma. Baay'ee san jaaladha. Baay'ee san jaaladha. Baay'ee san jaaladha. Ammoo keessumaa aanaa miyoo miyaan teessan fura cufa geettuuti saniin jedha. Alaanaa miyaa ilmaan teessan fula deemtu cufattanii ooftuuti saniin jedha. Fati aanaa miyoo guddoo qacarroomsitanii aniin gaaf lafan dhufu lafa jireenyallee fula wati jaarratullee hin qabu fula cufana ergitanii ergaa san fula cufna ergitan keessumatti arda badhaasa dhaqee gaafa baalli walirra fuudhan ciico tokkoo fi buchum tokkoon aniin laf bitan. Faranjiin dhuftan irra gati haate aniin himuun faayee bareechise qabadhe deeme jennaani ciicoof buchum birri 40 gurguradde dhufe lafaan bitan. Lafti dunyaanii teessanii santi naa bitu yoo sanachi na ergi yoo san wal mormitan fula sun argachuu hin danda'u. Baay'ee galatooma aniin dhabarra ol na kaastanii ka fulana tolchitanillee ni sanuma haadha suuqii na tolchitanii guddoo jiru kina jijjiirtanii jiru teessan rabbaa jijjiiruu teessanii jedha.